Ermeellaan balleessaa hin qabdu akkatti isinitti mul'ate hin beeku malee anis immoo gaafan ermeellaadhaan fiduu wanta amaa yaadee miti. Rakkina yookiin immoo dhiphina keessa jiru keessaa Abrahaam akka ba'uu fi hiriyaan koo akka waan tokko keessa galullee hin barbaadu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan sinin jechuun jaaladha. Qeddoo YouTube subscribe like gochuudhaan siif jirra naan jedha sinin jedha. Egaa guyyaa kaleessaa suura gallakkisanii turanii Abrahaam fa'ii jechuudha. Inni hujjennee eegaa turre jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maaliif laata osoo hin dhufiin kan hafuu danda'an sinin jechuun jaaladha. Egaa namoonni koomentiidhaanii in abaaran osoo hin taane jechuudha. Galaana keessa buusanii dhiqanii achi keessaa isaan baasanii afanii qorsanii dachaasanii ol kaa'an jechuun hin danda'ama jechuudha. Wanta namni namarraa jibbu tokko osoo hojjechuu baatanii garuu baay'ee gaariidha. Yeroo darbe egaa akkuma beekamu Abrahaamii si malee koo jechaa ni ture Ruuttaadhaan jechuudha. Ruuttaan immoo hubattuu beektuudha. Inni sadhamtu sanadha jechuudha. Egaa suuraa isaanii ka'anii maaliin dhufu laata jechaa turre jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha namoonni baay'een kokkolfaa turan jechuudha. TikTok irraanis ilaalaan ture maalidha waa hargine jechaa turan jechuudha. Komentiin maal harganii qoyanii suura isaanii argee miti kan hin dhufedheen deebi'ee lafa suurichaatti yookiin walitti akkanabbaraniiti jedhee yeroon ilaalu akkan taanetti walitti qadaadamanii akkasitti kun wal qabatanii dhugaa rabbii sinii jechuun jaaladha. Kunis safuudha. Abrahaam maal taate dhugaan siin jedhe tuqamtee taayi. Nuti tuqamtee taa'inaa siin jenne mooyi waan tuqamtes hin fakkaattu dhugaa dubbachuudhaaf namittiin kunis maalayee akkan akkasi gootu sitti taphattu hin beeknu nuti. Egaa Abeel akka jechaa jirutti baay'een namoota situ balleessee gaa'ela isaanii diigaa jirta. Gaa'elli isaanii akka diigamu kan barbaaddu hiriyaa fakkaattee waan baay'ee hojjattee waan baay'ee balleessiteetta naan jettanii koomentiidhaanis hordoftoonni koos akkasumas immoo hiriyoonni ani dhugumaan natti qabamu jedhee iyyaanne baay'een isaanii natti qabamaniitu jiru. Ani balleessaan kiyyaa ishii fiduudha. Ishiinis immoo gammachuu isaan barbaada. Akkasumas 400 irratti sapiraayisii addaa gochuun barbaadanuu jettee sana booddee osoo nan ishii wal quunnamsiisuu baadhes ishiin karaa biraa in argatti jedheenanii fidee dhufee wal quunnamsiisee haala sanadhaan kabajamee ture jechaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Abeel asirratti jechuudha sinii jechuudha baay'eedha hiriyoonni isaa dhiironni jechuudha. Yoo dhuguma gammachuu isaa 400 galuu isaatiif gammaddaniitu ta'eera ta'e sintuu gammachiisuu qaba malee dubartiin kun dhuftee isaan gammachiisuu hin qabdu. Maalirratti wal lolanii Abrahaamii fi Ruuttaanii yoo jettaniitu ta'e sababa dubartiitiidhaani sababa natsiin dhufteen jechuudha. Osoo kan natsiiyyuu hiika illaatiiniif deebiitti hin kennin sin immoo dubartii fiddanii fi haala kamiidhaan gammachiisaa irra caalayyuu jechuudha. Waa'ee mucaas dubbatteetta mucaanis dhufeera akkasumallee maqidiinis jirti jetteetta eeyyeenni sun jira jechuudha. Inni suni furmaata illaatama itti ture jechuudha. Osoo ermeellaan dhufuu baattees Abrahaamis biyya Chaaniyaa deemee biyya Chaaniyaatiin deebi'u ture. Biyya Chaaniyaa kan geessessinidha. Achis kan deebisessinidha. Ermeellaan jechuudha dhugaan siniin jedhame jechuudha. Inumaan sharaa sharteen jechuudha. Lafuma goojee godhatteetuma bakka dirreedhuma goojee gootee ta'e jechuudha. Kun barbaadde gootee jechuudha. Abrahaamidhaanii innaa isa kanadhaayii sababa keetiidhaanii sababa keessan sababa sinii ermeellaa fiddaniin guutumaan guututti hanga waraqaa irratti walii mallatteessuyyuu gaaniitoo jiru jechuudha. Isatti balleessaan qabdu etootti sixxanii ilaaltaniitu ta'eeyyuu ishiin nama addaati. Akkasumas immoo gubboo nyaattee qarshiitti nyaatte naan jettee dubbattee jirta. Eeyyee aniyyuu siin jedhee ture. Qarshiitti nyaattan malee atii fi Buruuk nagaa miti siin jechaa turre. Fuulli kee geeddaramee dubbiin kee geeddaramee Ruuttaa abaaruudhaanii akkasumas immoo Ruuttaa fi Abrahaam adda baastanii kan ilaaltan ni jirtu jette jechuudha. Atiyyuu
adda baastee ilaalaa turte jechuudha. Ani jireenya kee keessaa baheera yeroo ta'u jireenya hiriyaa kootii jireenya Abrahaam keessaa bahuu hin danda'u jettee kan itti dubbate si'idha jechuudha. Har'a immoo akkamitti adda baastu nuun jetta dhuftee nutti himtaasa kana dura ofitti himisiin jechuu jaalanna jechuudha. Kanaafiyyuu egaa akkam fideetti natu buqqisee natu urgufee keessaa baasa jedheetoo jira jechuudha. Akkamitti inni urgufee buqqisee keessaa baasummoo walumaan ilaalla. Birriidhaan bitamuu koos immoo Ermeellaanii dhuftee yeroo isinitti ishiin dubbattu ni jiraata. Abrahaamis nan haasofsiisa, Ermeellas nan haasofsiisa gufuutti ta'e yoo jiraateera ta'e jettee Ruutaanis baay'ee natti gadditeetti, lapheen ishii baay'ee natti cabeera hangana kan hin jedhamne. Haa ta'uyyuu malee ishiinis anaanis na gaddisiisteetti jechoota hin taane waliin jenneetoo jirra. Isa sana hundumatti immoo furmaata laanneetoo jirra jedhee jira jechuudha. Furmaata itti laachuun keessanii baay'ee gaariidha. Garuu Ruutaanii afaan isiin jechuu dandeessi malee keessi ishii cabeera. Maaliif jennaanii mana ishii diiddanii, gaa'ela ishii diiddanii, gaa'ela ijoollummaa ishiitii osoo hin mimmi'eeffatanii, osoo hin jiraatiin burjaajessitanii, akka burjaajessitanitti, akka bittimsitanitti ammayyuu taanaan deebisaatii ijaaraa isiniin jechuu jaalanna. Kanammoo jechuudha irraa ta'a namicha gowwaa kana jechuudha. Kana kan fooliin dubartii isa hin jibbisiisne kana jechuudha. Isarra jiru jechuudha. Mar'ataa sana iyyisiisaati irraa baasa malee namni nagaan jechuudha akkattiidhaanii dubartii hundumatti laxxafamu jechuudha. Hojii yeroo darbe jechuudha kan inni Ruutaa bira dhaqeyyuu jechuudha. Mee guyyaa tokko viidiyoon jalaa akkamitti afana jalaa Ermeellaa yoona haalli naaf hin mijatu jennaaniini Ruutaa bira dhaqee viidiyoo hojjechuu barbaade jechuudha. Yoo dubartoota afaan hojjetan malee silaa isaaniidhaaf hin ta'u isiniin jechuun jaaladha. Ta'uu hin qabu kun jechuudha. Meeqa meetoo lakkaa'amanii mee kumaatamadha dhugaan isiniin jedhe. Jaan guutanii dubartoonni biraan fide kuni dhugaa hin guutu. Isa dhugaan isiniin jedhe hin guutu. Kanaafiyyuu keessaa buqqisiitoo baasisiin jechuu jaalanna Abeelaa jechuudha. Nuyin immoo nu nabaariini nuyin immoo waan argite nuun hin jedhin isa sin fiddanii maaf akkas ta'a maaliif akkas gootan isin hin jenne malee nuti teessoorra teessanii iddoo garaagaraa waa'ee keenya odeessitootaaf nuti iddoon kenninuu jedhee jechuudha. Iddoon kenninii namoonni innuma gaarii hojjetanis waan amaa akka hojjettetti kan si yaadanii guddina kee kan hin barbaanne jiru asumaan jechuudha. Nayyuu na abaaraa jiruun kan sinii warra akkasii kanatti hojjetan dhiisaati jechuudha. Naabee isa kanadha. Ani gaarummaa hojjechuu nan beekama. Akkasumas immoo dhugumaaniyyuu Ruutaanii akkanani gaa'ela ishiin diigne akkasumallee Abrahaamillee hin beeka akka waan tokko amina tokkollee irratti hojjechuu hin dandeenye irrattis iyyaanne jedheetoo jira jechuudha. Innaa gaa'ii baay'ee bareeda namatti tola jechuudha. Yoo dhugumarraa buqqaate irraa buqqisaa isiniin jedha. Ishiinoo haphee taatee mucaatti qabatteetoo jirti. Dhugumaa waan ishiin barbaadde sanaa hangarraatti hin arganne ta'uu akkasumas immoo argatteetu soogiddisaa bareeda ta'e ta'uu waan isaa hin beeknu isa kanadha. Kanaafiyyuuti safuudha abboo. Egaa waan ta'e godhaatis isiniin jechuu jaalanna sirreessaa toora galchaa. Abrahaam aatis immoo deebi'ii maatiin argiteetta gaa'ela akka diigamuun barbaadanii kan keessa akkasumallee kan Ruutiyyees jechuudha. Balleessaa ati balleessitee isaanitti mul'achuu dhiisee miti maatii keetti jechuudha. Dhala isaanii waan taateef waan si jaalataniif waan si guddisaniifidha. Akkasumas immoo tokko jechuudha kaleessa shurrubbaa kan hidhate tokko dhufee jechuudha. Abrahaam kana jechuudha akka inni sapiraayisii godhaa laayikii godhaaf jedhuuf natti fakkaate ani Ermeellaan nan beekaa. Ermeellaan baay'ee nama gaariidha. Maatii ishii nan beekaa hojii waliin hojjechaa turre maal waliin ta'aa turre miidhiini jechaanii ture jechuudha. Achiin inni immoo maal jedha mee egaa edda beekteetta ta'e immoo mee amala ishii nutti maal ishii nutti maalirraa fuuta amala ishii gaarii ta'ee gadhee ta'ee maal si dhibe amala gaarii dubartii simbo qabeettii Waaqayyo siif kenne sana kunuunfadhu. Gaafa ishii Waaqayyo siif kenne of harkaa darbatte ati immoo ibiddatti darbatamta waan ta'eef jechuudha. Osoo gubatiin dura
adeemsa kee karoora kee kaayyoo kee jijjiirradhu ati jechuudha. Abrahaamii yoo dhageessetta ta'ee gochaan ati gochaa jirtu kun sammuu keedhaaf akkasumas illee Ruutaaf illee yoo yaadu baattetta ta'e dhala boru dhufuu dhala kee dhufaa jiru ilma dhiiraa sana yaadi. Waan ati hojjatte hojjeta boru waan gaarii waan barsiisu hin qabu. Dhalli gaariin abbaa fi haadharraa waan gaarii barata. Kanaafiyyuu dhala keetiif waan gaarii lafa kaayi waan bareedaa lafa kaayi siin jechuu jaalanna. Inni biraas immoo jechuudha se'eedoo jechuudha akkasumallee ro'oosiidhaanii konkireeshin baga geessanii baga gammaddan baga gaa'ii guyyaan cidha keessanii guyyaan wanti hundumtiyyuu sinidhaan murtaa'ee beelloo isaanii egaa ilaallatanii too jiru jechuudha. Indee roosiyyeen immoo laagbaanoo jechaa turte jechuudha. ዛሬ ላግባኖ ሰዳዲፍ ስርባን ሰነ ስርቡ በርባዴት አማሪፍ ሱን ሞ ፉፊ ዲዴ የቹዳና ባየነ መቲ ቶልቱ የቹዳ ባየኒ ሙ አንጫጫ ጅሩ ጀቹዳ ኮሜንቲ ዳን ጀቹዳ ላላን ቱሬ ማሊያ ሴዶ ዳኢማ ኬቲዳፍ እያዱ ጆሌ ኬቲፍ እያዱ ሱመያ ዳን እያዱ ጀቻ ቱራን ጀቹዳ ወር ከሌሳ ፉዲ ወር ከሌሳ ዱጋ በሬደ ጎቴ ጀቻ ቱራን ያራሞ ዱቱ ጀልቀበኒሩ roosiyyeen jechuudha sumayyaa ijoollee ishiin jaalatti ani baay'een jaaladha jetteeyyuu dubbachaa turte jechuudha. Naan jibbitu oliif gadi nagatteen deemin gaafa ishiin jettuun jechuudha. Ani sumayyaan barbaadaa ture akkasumallee haadha manaa koo ayyuudhaaf illee waan ishiin barbaadu guutaafin tureeyyuu egaa ta'uu dideen namni waan argette odeessee gargar baane malee jechaa ture jechuudha. Har'ayyuu taanaanii roosiyyeen ijoollee shootoo fidattee dhufteetti ani sabbaa manaa koo nan barbaada jetteetti taanaan sumayyaan jechuudha harka bal'istee ni simatti. Kanaafiyyuu iddoo tokko ajiraatanii mana qubaa isaanii ishiinis immoo araara buuftee deebite seedoo kana ajiraattu kanarraatiin kan ka'e ittiin iyyiinaa haa fuudhu warri fuune fuudhaa warri heerumne heerumaa gammadaa too burraaqaa too jiraadhaa warri iyyitan immoo dhaabaa hiyya keessanii abbaan akka barbaadetti ajiraatu. Seedoon immoo nama miidhu miti kinoo baay'een iyyuu nama miidhaa kootu deebi'i galii kootu fidi ijoollee kofana walla agarsiisi jechaa ture. Maalaa godhuu barbaaddanii eessaa dhaquu barbaaddanii ijoollee keenya miti immoo warra akkas jechaa jirtu yoona warra suddaati jechuudha. Kan afaan keenya bitatan to'asaa malee keenya immoo miti keenya koo hubattoota dhamee nuti እና ሰከረ ሲዲ ጀቹን ጃላዳ እዩ ማጎቲ ቪዲዮ ወራበ ፍትፋታ ቻ ጀራስን ጀቹን ጃላዳ ሲኒሞ ሰብስክራይብ ላይክ እና ጎዳ ሲኒን ጀዳ ኤቢፈማ ሻሎም